كتاب 40 حديثة توكوفا أسر إيقلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. حديث نوكوفان أسر إيقلا. الحديث الأول حديث الأول توكوفا. الأول جتون توكوفا جتونا. عن أمير المؤمنين مؤمن توتا إرّا كجدو عنيتنا تهيكا عنيتنات أمير مؤمن توتا إرّا وديفمي أبي حفص أبا حفصي عمر بن الخطاب عمري المخطاب عمر بن الخطاب مال جرمي وامما أبي حفصي جرمي وامما وكان أبا حفصي أمير المؤمنين أمير مؤمن توتا تني بكما خليفة والنبي كينا صلى الله عليه وسلم أفران كيسا خليفة لما فان إنو عمري يجو رضي الله عنه الله إن إسرها جالته قال جده سمعت لقاه رسول الله إرقما الله صلى الله عليه وسلم يقول كجدا عمر مال جدا إرقما الله كجدا لقاه جدا مال جدا إرقما الله يقول كجد يجو kan jedhan innamal a'maalu dalagaan ka fayyaa taatuun ka nagaha taatuun ka fudhatamtuun yookaan ka deebifamtuun ka ajrii irratti argatan yookaan ka ajrii irratti dhaban ka qulqulluu taatuun yookaan qulqulluu ta'uu ka dhabduun binniyyaati niyyaadhaani. Niyyaati jechuun niyyaalee jechuudha. Takkattiin isii maali? Niyyaadha. Dalagaan namaa fayyaa ka taatu yookaan badaa ka taatu ka qeebalamtu yookaan ka deebifamtu ka sawaaba irra argatan yookaan ka sawaaba irra dhaban maalirra hundaaheeti? Niyyaa irratti hundaaheeti jechuu. Niyyaa jechuun maali? Dalagaa dalagan tokko qalbiidhaan yaaduu jechuu. Imaamu Ahmad niyyaan akkami jedhanii gaafatamnaan maal jedhanii? Yu'aaliju nafsahu lubbuu isaa ni badadaa jedhan ni naanneessaa idhaa araada camalan laa yuriidu bihi nnaas. Dalagaa tokko dalaguu yoo barbaade nama itti yaaduu dhabee faaruu nama itti yaaduu dhabee dunyaa itti yaaduu dhabee waan dalagu tokko kaayyoo wayitiif dalagu rabbiif dalagu fakkeenya. Niyyaa jechuun waan akkasiiti. Qalbiidhaan yaaduu jechuu qasdii waan jedhamu. Wa innamaa likulli imri'in nama maraafuu ka ta'e wa innamaa ka ta'e jechuu likulli imri'in kulli hunda jechuu imri'in jechuun nama hundaafuu ka ta'e maanawaa sawaaba waan inni niyyateeti. Waan inni niyyateetu nama hundaafuu ta'a. Kana jechuun maali? Dalagaan namaa ka gaarii taatuun yookaan ka badaa taatuun maaliidhaan jenne? Niyyaadhaan jenne. Namni tokko dalagaa isaa irratti ka sawaaba argatuun yookaan ka sawaaba dhabuun maaliidhaan jenne? Niyyaadhaan jenne. Amma kanarra hundaa'anii nabiyyiin maal jedhani? Nama maraafuu ka ta'e sawaaba waan inni niyyateetii jedhani. Namni dalagaa isaatiitti rabbiin niyyatee jannata niyyatee khayrii niyyateetiin dalage khayrima san argata. Namni dalagaa isaatiitti faaruu namaa niyyatee duniyaa niyyateetiin dalagaa tokko dalage sawaabni isaa maaliin isaa duniyaa masanin rabbi achi irkisa malee rabbiin biratti iddoo isaaf hin qabaatu jechuudha. Faman kaanat namni taate hijratuhu godaansi isaa ilallaahi wa rasuulihi gama Allaahiitii fi wa rasuulihi gama ergamaa isaa gara rabbiitii fi gama ergamaa isaatiitti rabbiif jecha akkasuma ergamaa isaatiif jecha namni hijraa gama rabbiitiif rasuulaa godhe fahijratuhu godaansi isaa ilallaahi wa rasuuli gama rabbiitiif rasuula isaa jedhameetiin isaaf ilaallama. Sawaaba irratti argata faarfamtuudha jechuu. Godaansa jechuun maal jechuu? Biyya kufrii irraa biyya shirkii irraa gama biyya islaamaatti godaanuudha. Godaanni islaamummaadha. Duniyaaf jecha godaanuutu jira. Wantoota garagaraatiif godaanuutu jira. Kan namni tokko irra faarfamu yoo maal ta'e yoo rabbii fi ergamaa isaatiif jecha ka godaanuu ta'eedha jechuu. Waman kaanat namni taate hijratuhu godaansi isaa duniyaa yusiibu'aa isii argatuuf jecha awimra'atiin takki dubartii yookaan shamara yankihuhaa isii fuudhuuf jecha namni tokko godaansi isaa duniyaa tokko argatuudhaaf yoo ta'e takki ammoo dubartii wayitiif fuudhuuf jedheeti yoo godaansa bahu ta'e fahijratuhu ilaa maa hajara ilayhi godaansi isaa gama waan itti godaanee yookaan ammoo isaaf jecha hijraa bahee sanitti erkifamaa jechuu.
godaansa gama rabbiin jedhamu, godaansa gama ergamaa isaan jedhamu, garuma waan godaaneetiif jedhameetiin ilaalamaa jechuudha. Wanta gama rabbiitii fi gama rasuulaa jedhameetiin sawaaba isaa argatuuf, sawaaba irratti argatuuf hin qabu. Gama duniyaa jedhamee ilaalama, dubartiif jecha ka godaane, duniyaaf jecha ka godaane jedhameetiin ilaalamaa jechuudha. Ka rabbii fi rasuulaaf ta'e, rabbiif rasuulaaf jedhamee ajrii irratti argata, faarfamaadha. Ka dubartiif ta'e, ka duniyaaf ta'e ammoo ka dubartiif jecha godaane, ka duniyaaf jecha godaane jedhameetiin ilaalamaa jechuudha. Iddoo kanatti hiikaa dogongoraa namootni gariin hadiisa kana ittiin hiikan mee inshaallah isiniif haa himu. Waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa. Kana jechuun maal jechuu jedhanii hiikanii namni hijraan isaa godaansi isaa duniyaadhaaf jecha ta'e duniyaa sanni argataa jedhan. Awwi imra'atiin dubartiif jecha ka ta'e illee yankihuhaa dubartii sanni fuudhaa jedhan. Duniyaaf jecha yoo hijiraa baate duniyaa sanni argatta. Dubartiif jecha illee yoo hijiraa yookaan godaansa baate dubartii sanni argattaa jedhanii hiikani. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akkas hin jenne. Hadiisichi ka jedhaa jiru maali? Namni hijraan isaa godaansi isaa duniyaa isii argatuuf jecha ta'e. Amaariffaan ለማግኘት ብሎ የወጣ ማለት ነው akka jedhanii hiikan sani. Duniyaa argatuudhaaf jecha ka godaansa bahe, takkii dubartii takka fuudhuuf jecha godaansa ka bahe dubbiin hin dhaabanne. Fahijratuhu ilaa maa hajara ilayhi, godaansi isaa garuma itti godaane san jedhamee erkifamaaf. Hijiraa dubartii ka dubartii keessa hijiraa bahe, hijiraa duniyaaf jecha hijiraa bahe jedhameetiin itti erkifamaaf jechuudha malee ka dubartiif jecha godaane dubartii san ni argata. Yoo argatuu dhabe nabiyyitu kijibee jechuudha. Ka duniyaaf jecha godaane yoo duniyaas argatuu dhabe nabiyyitu kijibee jechuudha. Hiikkaa isaaniitu sirrii miti jechuudha namoota garii. Kanaaf hiikkaa keessan inshaallah sirreeffadhaa iddoo kanatti. Rawaahu isa odeesse hadiisa kana imaamaa al-muhaddithiina, imaamni lamaan al-muhaddithiina muhaddistoota warra hadiisa odeessuu jechuudha. Eenyu fennu isaan nama lama. Abuu Abdillaahi tokko abbaa Abdallaati. Abbaan Abdallaa sun eenyu? Muhammad ibn Ismaaciil ibn Ibraahiim ibn al-Mughiira ibn Bardizba al-Bukhaariyyu al-Jucfiyyu. Imaamul Bukhaariidha. Tokkoffaan isaanii. Lammaffaani wa Abul Husayn, abbaa Huseyniiti. Bukaarii eenyu jedhama? Abbaa Abdallaa jedhama. Lammaffaan ammoo abbaa Huseyniiti. Abbaa Huseyn eenyu? Muslimi. Rawaahu Muslim, Muslimtu odeesse ka jedhan sani. Muslim inni, Muslim eenyuti? Muslim ibn al-Hajjaaj, Muslimii ilma Hajjaaj ibn Muslim al-Qushayriyu an-Naysaabuuriyyu. Jara lamaanii jechuu ka odeesse radiyallahu anhumaa, rabbi jara lamaan irraa haa jaalatu. Fi sahiihayhimaa, sahiiha jara lamaanii keessatti. Bukaariin illee sahiiha isaa keessatti, Muslim illee sahiiha isaa keessatti waan kana odeessee jechuu. Alladhayni, sahiihni jara lamaanii kunniin, sahiihni Bukaariitii fi sahiihni Muslimii kun humaa jarri lamaan asahul kutubi irra sahiiha kitaabaati, al-musannafati ka maxxanfamanii. Kitaabota sahiiha ta'an ka maxxanfaman keessaa irra sahiihni ka eenyuti? Ka Bukaarii fi ka Muslimiiti jechuu. Akkasii jara lamaantu hadiisa kana odeesse. Hadiisichi hadiisa sahiiha tuqaa takkallee hin qabneedha jechuu. Inshaallah mee ibsa garagaraa hadiisa kanaan waan wal qabatu isiniif haa ibsu. Yaa niyyaa jechuun hadiisni kun jalqaba ulamaa'in akka dubbatanitti maalidha? Min ahadiis alladhi yaduru alayhi diinu. Hadiisa islaamummaan diiniin kun irra naannahu keessaa hadiisni tokko kanaa jedhani. Imaamu Shaafi'iin faati maal jedhani? Tokko sadaffaan hadiisaa, tokko sadaffaan beekumsaa hadiisa kana keessa wali qabamee jedhani. Wanti hadiisota biraa keessa dubbatamu mataan isaa eessa keessa jira jedhan? Hadiisa kana keessa jira jedhani Imaamu Shaafi'iin. Imaamu Ahmad faati maal jedhani? Islaamummaan kun jedhan, diiniin kun hadiisa sadi keessa wal gahee jedhan. Hadiisa sadi. Tokkoffaani hadiisa kana innamal a'maalu binniyyaati ka jedhu. Lammaffaan hadiisa Aishaati. Hadiisni Aishaa ka maal jedhu? Man ahdasa fi amrinaa haadhaa maa laysa minhu fahuwa radduun ka jedhu. Inshaallah ufufutti itti dhufna. Dalagaan dalagamu tokko karaa nabiyyiin dalaganiin dalagamuu qaba ka jedhu. Sadaffaan ammoo hadiisa Nu'maan ibn Bashiir. Isallee fuuldura itti dhufna. Maal jedha inni? Namni tokko waan itti fakkaate, waan haraama halaalli isaa itti fakkaate, waan shakkii itti uume irraa fagaatu akka qabu. Waan akkasii hadiisa ibsuudha inshaallah itti dhufna. Islaamummaa waa sadiin kanarratti naannahaa jedhan Imaamu Ahmad. Hadiisni kun waa'ee niyyaa ibseetiin dubbata. Niyyaan akkuma beekamaa ta'e dalagaa dalagnu tokko qalbiidhaan rabbii fi yaadaatiin dalagu. Duniyaaf yaaduu dhabnee waan garagaraatiif yaaduu dhabnee qalbiidhaan rabbiin yaadaatiin dalagu. Niyyaan hiikaa lamaan dhufti jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa
tamyiizu lcibaadaati bacdahaa can bacdin. Ibaadaa tokko ka biraa irraa gargar baasu. Fakkeenya namni tokko osoo ka salaatuuti salaata ol ka'ee osoo ka salaatu ta'e salaanni inni salaataa jiru kun salaata kami ka jedhu qalbiin niyyatuu qaba. Salaata zuhurii ta'uu danda'a, salaata asrii ta'uu danda'a. Kana kan gargar baasu eenyu? Niyyaadha. Niyyaa isaatiin salaanni salaata zuhurii ta'uu fi salaanni salaata asrii ta'uun gargar bahaa jechuudha. Kanaaf gahee guddaa ka taphatu eenyu? Niyyaadha. Fakkeenya sooma. Sooma soomu tokko ramadaana soomaara moo sunnaa soomaara ka jedhu, qadaa soomaara moo sunnaa soomaara ka jedhu niyyaa isaatiin gargar baasa. Akkasuma niyyaa ibaadaa fi aadaa gargar baasu. Fakkeenya namni tokko qaama yeroo dhiqatu janaabaadhaaf dhiqataa jira moo wayis itti qorree dhiqataa jira moo wayis bashannanaaf dhiqataa jira moo wayis qulqullinaaf dhiqataa jira ka jedhu niyyaa isaatiin gargar baasa. Yoo niyyaa isaatiin gargar hin baasini dhiqannaan sun dhiqannaa janaabaa isarraa qulqulleessu ta'eetiin ilaalamuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf niyyaan yookaan qalbiidhaan dalagaa wanti nuti yaadnu gahee guddaa taphataa jechuudha. Dalagaa dalagnu tokko qalbiidhaan sirreessuu qabna. Wannuma sirrii hin ta'in tokko ittiin sirreessuu dandeenya. Hiikkaan lammaffaan maalidhaa? Tamyiizul maqsuudi bil amali. Dalagaa tokko maal itti yaadda ka jedhu. Niyyaa jechuun dalagaa tokko maal itti yaadda? Dalagaa san rabbiif itti yaaddee rabbiif dalagda moo wayis kabirootiif dalagda? Wayis rabbii fi kabirootiif walitti qabeddee dalagaa jirta laata? Ikhlaasa waan jedhamu jechuudha. Hiikaa kanaanillee dhufa. Wanti niyyaa jedhamu. Tokko dalagaa dalagnu maal akka dalagaa jiru niyyanneetiin gargar baasuu qabna. Lammaffaa dalagaa dalagnu kana eenyuuf dalagaa jirra ka jedhullee niyyaadhaan gargar baasuu qabnaa jechuudha. Akkasii niyyaan gahee guddaa waan taphatudha. Kanaaf Abdallah ibn Mas'ud Faatii maal jedhanii? Laa yanfa'u qawluun illaa bi'amal. Jecha kana sirriitti qabadhaa. Jechi jedhani dalagaadhaan malee hin fayyaduu jedhani. Jecha ati haasoftu tokko dubbiin asii dubbattu rabbitti amane kaati jettu yoo dalagaan jiraate malee waan akka faayidaa hin qabu. Walaa yanfa'u qawluun wa amaluun illaa biniyyaa. Jechi ati afaaniin haasoftullee dalagaan ati dalagdullee yoo niyyaan jiraate malee faayidaa hin qabu. Afaaniin rabbi amane jetta dalagaadhaan illee dhaqxee masgidatti ni salaatta. Yoo salaata kee kana keessatti niyyaadhaan hin salaanne ta'e rabbii keetiif jettee faayidaa hin qabu. Akkasuma malee walaa yanfa'u qawluun wa amaluun wa niyyatuun illaa bimaa waafaqa sunnata. Jechi illee hin fayyadu, dalagaan illee hin fayyadu, niyyaan illee hin fayyadu yoo sunnaa nabii yookaan karaa nabiyyiititti galeetiin wal gaxxame malee. Kana jechuun maali? Afaaniin rabbi amane jenna, dalagaadhaan ni salaanna, niyyaallee niyyaa gaarii qabna. Garuu dalagaan nuti dalagnu yoo karaa nabiyyiitii walitti hin galle ta'e akkaataa nabiyyiin salaatanii yoo kasala hin salaanne ta'e salaanni kenna faayidaa hin qabu. Maal ta'uu qaba? Akkaataa nabiyyiin salaatan sanis salaatamuu qaba jechuudha. Kanaaf niyyaan gahee guddaa taphata. Dhimma niyyaadhaa salphatti hin ilaalinaa. Wallaahi niyyaan waan guddaadha. Waan guddaa iddoo guddaarraan nu gahuu danda'udha jechuudha. Abdallah ibn Mubaarak aalima guddaa ni beektan jedhee yaada. Maal jedhanii? Rubba amalin saghiirin tu'azimuhu niyyaa. Dalagaa xiqqoo jedhan. Niyyaan ga guddistu hedduutu jira jedhani. Dalagaan ofii xiqqoo. Niyyaan garuu si guddisti. Kana jechuun akkam fakkeenya birriitti qarshii xiqqoo qabda. Qarshii xiqqoo qabdu kana qalbii keetiin itti niyyattee rabbii keetiif jettee itti niyyattee osoo ka dalagdu ta'ee niyyaa keessaniin maal taata? Ajrii guddaatti argatta. Niyyaan keessun qarshii xiqqoo ati niyyatte san boota guddaadhaan si gahe. Akkasuma mallee warubba amalin kabiirin tusaghiruhu niyyaa. Dalagaa guddaa kan niyyaan isa xiqqeessu hedduu jira jedhan. Fakkeenya osoo qarshii guddaa niyyattee rabbiif jecha qalbii kee keessa niyyaa keetitti osoo ikhlaasa yaaduu dhabdee rabbiif jecha niyyatu kennuu yaaduu dhabdee kenna ati kennite sun waa takka faayidaa siin qabu. Maa wanti ati kennitu sun eenyuuf ta'uu qaba? Rabbiin qofaaf ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wa sallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii? Hadiisa imaamu Muslim dhiyeessan keessatti يقول الله تعالى تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه ولفظه فأنا منه بريء وهو للذي أشركه. ربي سبحانه وتعالى مال جلاء أني ورّا اتشركانيتين اتكين دينسان كان را دروما راجل نمبر باتشسو جدا وانا تشركو من آمنا نمبر باتشسو جدا ربي namni dalagaa tokko dalagee dalagaa san keessatti kabiroo fideetiin natti sharrake ani abbama inni itti natti sharrake saniif isa dhiisaa ani sarraa qulqulluu dalagaan sun natti sin erkifamuu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala.
dalagaan inni dalage kama inni abbaa sharrakeef saniitii fi jedha rabbiin. Kanaaf dalagaa dalagnu eenyuuf dalaguu qabna? Rabbiin qofaaf qulqulleessineetiin dalaguu qabnaa jechuudha. Waan biroo as keessatti makuun hin ta'u. Iddoo kanatti waan hubatuu qabdanii waan murteessaa tokko inshallah isiniif haa himu. Innis maalidha? Niyyaani mahalliin isaa yookaan iddoon isaa eessaa? Qalbiidha. Kan iyyatamu eessarraa iyyatama? Qalbirraa iyyatamaa jechuudha. Afaaniin dubbatuun fakkeenya salaatuu barbaadan fakkeenya zuhurii yoo salaatuu barbaadan nawaytu usalli aan usalli az-zuhra 4 raka'aatin lillahi ta'ala ምናምን jedha haasawuun hin ta'u. Rabbii kiyya foon akkana dalaguu niyyadhee jedhaatiin afaaniin haasawuun dhorkamaadha. Irraa ka ulamaa'iin bid'aadha jedhanii dhorkanidha jechuudha. Maa rabbiin ni beeka. Maal gochaa salaata zuhurii rabbii kiyya siif jecha salaatuu dhufe inni rabbitti himna. Waan nama ajaa'ibu waan aalimni guddaan Sheek Ibn Usaymiin kitaaba isaanii sharhii hadiisa kanaa keessatti dubbatan kan isiniif haa himu. Maalidha? Namoota lamatu wal biraan salaataa ture jedhan masjida haramaa keessatti. Tokko niyyaa isaa afaaniin dubbata. Tokko ammoo waan akkasiin beeku kan niyyaa isaa afaaniin dubbatu kuni namicha kan niyyee waa akkanaan beekne san biraan maal jedhee salaataa? Allahumma inni nawaytu an usalliya salaata zuhurii yaa rabbi salaata zuhurii salaatuu niyyadhe rakaa afurii siif jecha kalfa imaamil masjidil haraami imaama masjida haramaa duubaan salaatuu niyyadhe jedheetiin harka isaa ol fuudhee hennaani namichi biraan dhaawatu maal jedheeni qoy waa dagatte jedheeni maal dagatte guyyaa isaa dagatte ji'a isaa dagatte bara isaa dagatte jedheeni erga goote maraa rabbitti mikaa jedheeni silaa yaa rabbiini maraa itti maa jirtaa rabbitti mikaa maraa jedheeni akkasii dalagaa dalagnu tokko afaaniin rabbitti himuu hin qabnu jechuudha. Rabbuu ni beeka bakka waan nu dalaguudhaaf deemnu san rabbuu ni beeka wanti dalagaa dalagnu san rabbitti himnuuf hin jiru jechuudha. Hadiisni kun wallahi hadiisa baay'ee murteessaadha. Dalagaa dalagnu rabbiin qofaaf yaadne dalaguu qabna. Sadaqaa nu rabbiif qofaaf jecha barnoota barannu rabbiin qofaaf jecha akiraa jannata milkaa'uu itti barbaanneetiin baratuu qabnaa jechuudha. Yoo waan biraa kan itti yaadnu ta'e shirkii keessa nu galcha rabbiin adda nu balleessa jechuudha. Hadiisni tokkoffaan kana fakkaata inshallah. Hadiisa kana haffazaa sirriitti qophaa'a. Hadiisa ittaanuuf keessan qopheessaa isiniin jedha. Rabbi beekumsa nu haa dabalu, dalagaa nuuf haa dabalu, nama ikilaasaan baratu, nama niyyaa qulqulluudhaan baratu rabbi nu haa taa'isu. Obboleewwan keenya ka Falastiiniitii warra Gazzaati rabbi nuuf haa tumsu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.